dhuguma qabsoon Oromoo dhumeera qabsoon hin dhumaayu. Sirni Haayila Sillaasee faa, sirni Mangistuu faa, sirni yeroo Minilik sun faa sirna Amaaraaf gitu yookiin sirna Amaaraati jennee hankaanu yoo ta'e sirni TPLF hin hoogganamus akkasumatti saba Tigraay wajjin walitti dhufa jennee kan laallu yoo ta'e sirni ammaa kun akkamitti ilaalama? Oromoon warraaqsa siyaasaa fixee warraaqsa diinagdee irra jira. Dhadhaan isa dhangala'u, dammi isa dhangala'u, yookiin immoo gadadoo wayita isa dhufu istiraatejikaalii eentu godhaa jira yoo jette Oromoodhaa jechuun barbaade. Gaafii akka biyyaas hin qabnammoo. Gaafiin aadaa fi afaansaa akka dagaagu barbaadu kuni maaliidhaan deebi'uu danda'u jette meeshaadhaan hin deebi'u. Uummanni Oromoo gaafa bunaa wal waamu bunaaf maal jedhe bunaaf nagaan dhabinaa. Amma lamaanuu dhabee jira. Qaala'insa jireenyaan buna dhabe. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamuun immoo nageenya isaa dhabe. Nagaa isaas dhabe. Siyaasa Oromoo gammoojjii irratti harca'e kan, dirree irratti harca'e kan, ala irratti harca'e kan, aduu irratti, rooba irratti harca'e kan gara galmatti deebisuu qabu. Gaafiin Oromoo inni kan biraa kan maal inni waggaa jettee gaafanne biyya isaa irratti abbaan biyyummaa isaa sirriitti akka mirkanaa'u gochuudha. Eenyutu laata abbaa biyyummaa? Kan OPDOs bilisoomse, kan ABOs biyyatti gashe, qeerroo shimalaan loleetu, qeerroo adda isaa rasaasaaf kenneetu isaan biyyatti gashe. Akkam jirtu daawwattoota Biriija Afaan Oromoo. Har'a haala yeroo Oromiyaa irratti marii taasisna. Marii keenya kana irratti Dr. Darajjee Garafaa fi Afoorq Badawwii gaaffota anarraa ka'aniif deebii adda addaa kennu. Gaaffiin uummata keessa jiru maalidha? Mootummaan maal gochuu qaba? Warroonni siyaasa Oromoo keessa jiran siyaasa Oromoo akkamiin ilaalu? Nagaa Oromiyaaf maal oolaa jiru? Isa jedhu irratti immoo mariisisuudhaan yoomiyyuu abbaban sin wajjin turtiin godha. Dooktar, baga nagaan dhuftan. Haala yeroo Oromiyaa irratti marii taasisnu irratti argamu keessaniif guddaa galatoomaa jenna. Yaada keessan bal'inaan akka nu laattan abdii qabna. Har'a hayyoonni Oromoo siyaasa Oromoo keessatti gahee maal haasa'aa jiru? Nagaa Oromiyaaf uummata isaaf maal gochaa jiru isa jedhu irratti baay'inaan marii keenya taasisna. Egaa akkuma beekamutti Oromiyaa fi qe'een Oromoo edda nagaa dhabee oolee bubbuleera. Nagaa dhabuu kana keessatti immoo hirmaannaa guddaa kan taasisaa jirus ijoollee Oromoon dhalee guddiseedha. Inni kaan meeshaa baatee kan bosona yookaan immoo daggala keessa deemaa jirudha. Inni kaan immoo aangoo mootummaarra kan jirudha. Lamaanuu nagaa Oromoon dhabeef itti gaafatamummaa akka qaban uummata keessatti baay'inaan hin kaa'a. Hayyoonni Oromoo immoo kanarratti maal gochaa jiru isa jedhu irratti yeroo baay'ee wanna dadhabaatu ka'aa jira. Hayyoonni Oromoo baay'een isaanii keessattuu hayyoonni biyya alaa jiran yookaan immoo illeetota warra jennu kanatu siyaasa mana biraa keessatti gaggeeffamu keessatti gahee olaanaa haasa'u. Fakkeenyaaf siyaasa naannoo kaabaa irratti gaaffii guddaa kaasaa turanii waraanni kaabaa dhaabbachuu qaba. Ijoolleen kaaba irratti waraana gaggeessaa jiran mana barumsaa deemuu qabu, barachuu qabu, waraana meeshaa waraanaa lafa kaa'anii barumsatti deemuu qabu jedhanii yeroo baay'ee falmu. Garagaltoo isaatiin immoo Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo fi ijoolleen isaa keessattuu dargaggoonni meeshaa qabatanii mootummaa kana kuffisuu qabu waan jedhu irratti baay'inaan yeroo haasa'an dhageenya. Qeeqamni hayyoota Oromoo irraan kan hafe qe'ee biraa keessatti maaliif baay'inaan mul'ata? Maaliif Oromoodhaaf nagaa Oromoof qe'ee Oromoof shoora mataa isaanii maaf hin taphatanii? Maaltu isaan gashee siyaasa kaabaa irratti kan jedhu yeroo baay'ee ijoollee Oromoo keessatti hin kaa'a. Uummanni Oromoos kanuma kaasa. Maalidha rakkoon qeeqama dhabuun hayyoota Oromoo kun maalirraan kan ka'edha gara kaabaa irratti kan harka caalutti kan achitti yaaddoon isaanii achi ta'ee haala Oromiyaa keessa jiru irratti kan qorranii maaliifidha kan jedhu gaaffiin adda addaan ka'a. Kana irratti yaada maal qabdu Dooktar? Wanni hinaallee tokko wanni amma jiru maal inni jaalannis jibbines wanni amma Oromiyaa keessatti ta'u waan akka ta'u mallee muti waan akka ta'u barbaannee muti kana namni wal mormu jiru. I think mootummaas ta'ee mootummaan ala warri jiran mormitoonni nagaadhaan socho'an isa ta'u warumti qawwee kaasanii bosona keessa jiranis warri immoo mootummaa keessas karaa biraatis hin jirre warri ala jirrus immoo magaaluma keessa warri jirrus
diyaaspooras ta'ee anyway dhaabbolee miseensa dhaabbolee siyaasaa warri hin taane soo ta'an hundumtuu wanni irratti walii gallu wanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru wanni amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kuni ta'uu ni mala jennee irratti walii hin gallu jecha ta'uu wanna malleetu ta'aa jira kan jedhu irratti I think wal dhabbii waan jiru natti fakkaatu. Kanaafiyyuu gaafin jiru kuni maaliif ta'edha? Kuni maaliif ta'e? Wanni akka hin taane barbaannu kuni maaliif ta'e? Ta'iisa isaa keessatti immoo gaheen nu taphanne maalinni? Kan jedhu suni irratti mari'atamuutu irra jira jedheetan amanaa jechaadha. So gaafin inni calqabaa hayyoonni Oromoo maal gochuutu irra jiru kan jedhu saniif bakka amma jirru kana akka geenyu kan nu godhe maalinni kan jedhamu suni sirriitti itti mari'atamuutu irra jira. Maybe itti mari'atamuu qofa odoon ta'in maybe wal falmuun illee barbaachisaadha jedheetan amanaa jecha. Wanni ta'aa jiru kuni fudhatama waan hin qabaanneef waan amma ta'aa jiru kanaaf immoo akka atiyyuu kaafte namni biraa karaa biraatiin dhufee waan godhee muti akka yeroo biraa saninoo abbaa ta'etti quba qabuu hin dandeenyu amma yeroo baay'ee maal jedha ebeluutu akkas nu godhee saba biraarraa dhufaniiti akkas harkana akkas jechuu waan dandeenyu natti fakkaata. Waan ta'aa jiru kana walumaan wal godhaa jirra. Kanaafiyyuu kana keessas immoo Ameerikaan dhuftee nu baasuu hin dandeessu, Raashiyaan nu baasuu, Chaayinaan okitti biyya kana keessa namni biraa dhufee nu baasuu hin danda'u jechaadha. Kana keessa han of galchesnuma kan kana keessa ba'uun maluuf illee numa jecha numa gochuudha danda'a jecha namni kun nu gargaaruudha danda'a malee numatu waan kanaaf itti gaafatamummaa fudhannee fuulduratti deemuun nurra jiraadha. So gabaabumatti inni calqabaa hayyoonni Oromoo amma waan Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru kanaaf waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kanaaf gaheen isaanii maal inni kan naan jette wanni kun fudhatama hin qabu kan jedhu isaan fudhachuun nurra jira jechaadha. Laphee keenyarraa fudhannee wanni kun fudhatama hin qabu wanni kun geeddaramuutu irra jira uummanni keenya kana caalatu malaa fi kan kanarra fooyya'eetu isaa mala kan jedhu isaan fudhannee kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Kanarratti hojjan maal gochuun nurra jira hanqinni yeroo baay'ee biyya kana keessatti ta'u hayyoota Oromootis dabalatee waan tokko keessa odoon seenin baay'isnee hin xiinxal. Anaalisisii baay'een hojjan xiinxalli hin hanqata jechaadha. Yeroo baay'ee namni tokko meeshaa kaasee bosonatti deemuudhaaf yeroo baay'ee namni tokko mana mootummaa keessas taa'ee poolisii wayii baasee hojiirra oolchuudhaaf yeroo ittiin fudhatu jechaadha. Maal fida kan jedhu sani bu'ee baasee ilaalu yeroo baay'ee jechaadha. Namni du'uudhaaf gaafa meeshaa fudhattee bosona dhaqxu wanni ati gochuudhaaf deemaa jirtu maal inni ajjeestee du'uudhaaf namni ajjeesee du'uudhaaf gaafa murteessu buusee kaasee baasee ilaalu jechaadha. Sirritti ilaaluutu barbaachisaadha. Walumaa galatti maal jechuun barbaade Itoophiyaa keessatti ani siyaasa sirritti xiinxalanii wanni amma jirru keessa jiru kun maal inni wanni kun karam nu geessuudha danda'a. Bakka barbaanne san hin nu gaamoo cufayyuu nu tursiisuu danda'a. Kana caala saffisaan akka geenyu wanni nu godhu karaan achiin nu ga'u suni jira kan jedhu irratti yeroo baay'ee mariin hin godhamu. Yeroo baay'ee muuxannoon biyyoota adda addaa fudhatamee waan kana keessa akkamitti darbame kan jedhamu suni sadarkaadhuma eliitii sadarkaadhuma hayyootatti irratti illee mariin irratti hin godhamu jechumaafani. Kara mootummaatiinis poolisiin hoggaa bahu kara mormitootanis yaada tokko yaadanii yaada san galmaan geenya hoggaa jedhan sirritti mariin irratti godhamee kriitikaalii xiinxalamee hin godhamu suni geeddaramuu danda'uutu irra jira jedhee sana banaa jechaadha. Walumaa galatti hanqinni nuyi waan tokko itti ilaallu xiinxalaa wanni hojjennu kuni baay'ee dadhabina waan qabuuf ammallee as keessa akka gallu nu godhee jedhee sana banaa jechaadha. Fakkeenyaaf bara 2010 gaafa muummichi ministeeraa aangoo irratti dhufu hokittiin immoo mootummaan abbaa hirree TPLF'n durfamu suni gaafa bu'u itti aansinee maal goonaa? Maal hoogoone uummanni keenya kana caala qananii keessa galuu danda'a gadadoo hundoo qananii keessa galuu danda'a kan jedhu san mariin irratti hin godhamne jedhee tan amanaa jechaadha. Mariin irratti godhamuu qofa odoo hin ta'in sadarkaa mootummaatitti sadarkaa dhaabbilee siyaasaa mootummaan ala jiran irratti mariin odoo irratti hin godhamin egereen keenya odoo irratti mari'atamin qofa odoo hin ta'in waan tokko keessa kan galame odoo sirritti itti yaadamin jedhee tan amanaa jechaadha. Odoo sirritti irratti hin barreeffamin. So inni calqaba ammayyuu maal jedha Oromoon kan darberra kan itti aanutu caala jedhamuti. Kanaafiyyuu ammallee yeroo fagoo qabna karaa hedduu qaxxaamuruudhaaf deemaa jirra. Ammallee maal keessa gallee wanni keessa galle suni wanni uummata keenyaaf malumoo moti. Wanni uummata keenyaaf hin malle kan ammoo akka ta'u gochuu keessatti
Gaheen ebaluu ammas jechuurra gaheen kiyya maali kan jedhu sun deebi'anii of ilaaluun barbaachisaadha jedhee tana manaa jechaadha. So waan bara 2010 hin goone ammallee deebisnee gochuun nurra jira. Maal inni anasiin nu gahe? Maal inni as keessa akka seennu kan nu godhe? Jedhamee ilaalamuutu irra jira jedhee tana manaa jechaadha. Kana keessatti gaheen hayyoota naannoo mootummaa jiran deeggartoonni naannoo mootummaa jiran illee of deebisanii ilaaluutu irra jira. Warri mormitoota nageenyaan magaala keessa taa'anii socho'an illee of ilaaluutu irra jira. Nullee warri immoo sanii ala jiru. Deeggartoota mootummaadha ta'uu dandeenya garuu caasaa mootummaa keessa kallattiin warri hin jirre illee deebisnee of ilaaluun nurra jira. Warrumti bosona keessa illee jiran har'a isaanumti illee of ilaaluutu barbaachisa jedhee tana manaa jechaadha. Walumaa galatti dhaloonni tokko hojii isarraa eegamu yoo hojjechuu baate ummanni isaa dararama akkanaa kana keessa seena jedhee tana manaa jechaadha. So ummanni keenya har'a kana keessa seenuun eessaa dhufee ona jetteanii dhaloon nama jirru kuni waan hojjechuun nuu malu waan hin hojjenneef fookittiin immoo waan hojjechuun nuu malle waan hojjenneef jedhee tana manaa jechaadha. Dhaloonni tokko san gochuu baannan waan irraa isaa malu hojjechuu baate ummanni isaa akkas dararama kana keessa galaa. Yoommoo dhaloonni tokko waan isaaf malu hangodhu ta'e ummanni isaa qananiidhaan jiraachuu sadarkaa addunyaa irratti beekamuudhaaf carraa guddaadha qabata. Fakkeenyaaf duubatti garagarree odoo laalle ummanni Oromoo hayyoonni Oromoo jaarraa 16ffaa keessa jiran suni sirna gadaa akkas fakkaatu. Jaarraa 16 fi san dura jiru. Sirna gadaa akkas fakkaatu san odoo diriirsuu baatanii Oromoo wanni har'a jedhamu kun hin jiraatu jedhee tana manaa jechaadha. Bara 1950moota keessa deebinee hayyoonni Oromoo yeroo san jiran ummata odoo dadammaqsuu baatanii haala sanii har'a wanni ta'u kun ta'uu dhiisuu danda'a jechaadha. Akkas immoo deebi'eetis warri dhaaban ijaaraman bara 1970 keessa 80 keessa. So amma akka gaafii ta'u nan barbaadu dhaloonni har'a jirru kuni wanni nu hojjechuudhaaf nurraa eegamu maalinni? Akkuma bara 1950mootaa keessa ummata dammaqsiina moo wanna biraatiin nurraa eegama kan jedhu suni laalamuutu irra jira, xiinxalamuutu irra jira jedhee tana mana. Aanaan fakkeenyaaf ammoo odoo fudhatte dhaloonni har'a wanni hojjechuun irra maluuf keessa ummanni Oromoo deemee as ga'eera. Har'a sirna ijaaruu keessatti gahee guddaa taphachuutu irra jira jedhee tana mana. Sirna kana ijaaruudhaaf garuu gahee leencaa kan taphachuun irra jiru hayyoota affeeruun irra jiru mootummaadha. Mootummaan illee gochuu baate dirqamsiifnee akka godhu gochuun nurra jira malee kallattii teenyee hoggaa hallaallu ta'e ummanni Oromoo wanni saba biraa hamachaa ture sun ammallee hin ta'a jedhee tana mana. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee deddeebi'eekka sirni moototaa kan Haayila Sillaasee faa kan Minilik faa kanumti dargiitiyyuu kan Amaarati jedhamaa jira muti. Maal jedhama? Qote bulaa ummata saniif qote bulaa Gojjaamiif okittiin qote bulaa Gojjaam keessa jiru okittiin immoo qote bulaa Gondar keessa jiru ani addatti sirni sun waan addaa godheefiira jedhee naman. Garuu haa ta'u malee akkaataan har'a itti ilaalamu hin jiraa jechaadha. So gaafiin tokko kan ka'uun irra jiru sirni Haayila Sillaasee faa sirni Mangistuu faa sirni yeroo Minilik sun faa sirna Amaaraaf gitu okittiin sirna Amaarati jennee hankaanu yoo ta'e sirni TPLF hin hoogganamus akkasumatti saba Tigraay wajjin walitti dhufa jennee kan laallu yoo ta'e sirni ammaa kun akkamitti ilaalama jennee of ilaaluun barbaachisaadha jechaadha. So sirni kun maqaa keenyan kan waamamu yoo ta'e kallattii dhumateenyee okittiin bukkee teenyeetuma laallamoo sirni kun akka sirna ta'u hojjechuun nurra jiraadha ammaan eliitii Oromoo waan gaafachuu barbaadu. Maal gochuun nurra jiraadha? Karaa biraatiin ummanni Oromoo carraaqat ture. Maal jechuudha? Qabsaat ture, jiruuf jireenyi isaa akka fooyya'uuf akkasuma dadhabaat ture. Jechi hayyoonni Oromoo walakkaan isaanii hammina hidhaatitti dararamaa turan, walakkaan isaanii kan lubbuun isaanii kaffalaniif maal akka ta'uuf jennee deebinee ilaaluun nurra jira jechaadha. Fakkeenyaaf aadaa fi afaan Oromoo akka guddatuuf, afaan Oromoo akka ijoollensaa akka afaan hin barataniif, waan baay'ee aadansaa akka dararu akka guddatuuf amma warra biraa dhiifu. Warra biraa jechuun warri mootummaan kun sirrii muti jedhanii rakkina hin qabu jechaadha. Warrumti garuu mootummaan kun waa gochuudha danda'a jedhu miseensonni badhaadhinaa damee Oromiyaa qofni yoo fudhanne amma miliyoona 5 caalu. Isaan maal gochaa jiruudha ammaan afaan Oromoo sirriitti guddisaa jiru. Seenaa Oromoo aadaan Oromoo akka guddatu gochaa jiru. Isaanis hajuudha kamaaleef isayyuu gaafachuun barbaadaa jechaadha. Karaa biraatiin iyyuu immoo afaan Oromoo seeraa fi heeraan akka hin guddanne godhamaa jira jennee amma seera heerri bakka hin jirretti
warrumti haala jiru iyyuu immoo maal gochaa jira carraa kana keessatti odoo waan biraatiif falmaa jiru dogoggora mootummaatiif odoo falmaa jiru karaa kanatti maal gochaa jirra karaa gumaachaa jirra kan jedhu sun laalamuutu irra jira jechaadha maal jechuun barbaade inni calqabaa haala ammaa keessa jiru uummanni Oromoo akkuma waliigalaatitti Itoophiyaan akka waliigalaatitti uummanni Itoophiyaa akka waliigalaatitti maal keessa jira biyyi keenya maal keessa jira naannoon keenya maal keessa jira jennee xiinxaluun barbaachisaadha biyyootiin addunyaa kan kana keessa darban amalli isaanii wal fakkaatu jira moo hin jiru akkamitti kana keessaa bahan jennee xiinxaluun barbaachisaadha akka hayyuutitti jedhee namana karaa biraatiin immoo sirnoonni darban maqaa biraatiin waamaman jiru maqaa saba adda addaatitti maxxannee wayiitti godhamee waamamaa jiru jechuudha kana dhaaluu hin dandeenyu har'a nu keessattuu immoo gaheen keenya akkasitti waamuu keessatti gaheen keenya iyyuu guddaadha sirna amma jiru kun akkasitti akka waamamne maalitti beeknadha sirna amma jiru kun akkasitti waamamu yoo ta'e immoo nuyi gaheen keenya maalinni sirni kuni sirna akka fakkaatu sirni kuni sirna bilisummaa uummata Itoophiyaa waliigalatti fiduuf sirni walqixxummaa akka ta'u badhaadhina akka fiduuf nuyi maal gochaa jirra maqaa keenya waamamuun waan hin oolleef jechaan jira inni lammaffaan kanan kaasuu barbaade inni sadaffaan hayyoonni Oromoo akka of gaafatanan kanan barbaadu uummanni Oromoo waggaa 50 kana maaliif qabsaa'aa ture xiinxalamuutu irra jira jechaan tokko lama sadi jedhee wanni hafeef wanni argame san keessatti akka lafa qabatuuf sirna keessa galee akka caasaa godhatu maal gochaa jirarra gumaachaa jirra kan jedhu suni ani I think hayyoota keenyarraa hin eegama jedhee tan amanaa jechaadha walumaa galatti kuni karaa hayyootatiin karaa mootummaatiin maaltu eegama waggaa jettee na gaafattu mootummaan wayil achi keessas hayyoonni jiru gaheen isaanii akkuma sila kaase akka hayyootatti akka dhuunfatetti gahee taphachuutu irra jira gaheen isaanii keessattuu adda dureedhaan ta'uutu irra jira maaliif uummanni Oromoo dadhabee achiin akka gahan gochuu keessatti gaheen uummata Oromoo salphaa mutii jechaadha isaanumtiyyuu gadadoo keessa turan keessattuu hacuuccaa isaan keessa turan yeroo adda addaa deddeebi'anii kaasaa turanii mutire sirna adda addaa nu hacuuccaa so uummanni Oromoo isaan iyyuu akka bilisa bahan isaan godheeraa jechaadha as keessatti isaan gaheen qaban jechuu kiyya odoon ta'in haa ta'u malee garuu adda durummaadhaan teessorra kan jiran isaanii jechaadha gaheen mootummaa gahee guddaadha so isaanumtiyyuu akka nama tokkootitti gahee qabu akka walootitti garuu hayyuun Oromoo akka socho'ee waan amma jennu kana galmaan ga'u abjuu Oromoo abjuu uummata Oromoo akka galma ga'u gochuu keessatti gaheen mootummaa hunda caalaa jechaadha tokkoffaa waamicha godhee haala mijeessee hayyoonni achi keessatti akka hirmaatan gochuun dirqama isaati jechaadha maaliif gaafa mootummaa taatu kana gochuudhaaf lammaffaa hansila kaasaa turre maal jecha uummanni Oromoo gaafa qabsaa'u wanni inni qabsaa'eef jira jecha tokkoffaa gadadoo keessaa bahuudhaaf gadadoo keessaa bahee amma tokko qananii keessa illee yoo seenuu baate amma tokko jiruunsa akka fooyya'uuf jiruun Oromoo fooyya'uu keessatti gaheen isaan taphatan guddaa ta'uutu haala mijeessuu danda'uutu irra jira jechaadha maali eenyudhaaf uummanni Oromoo ofuma isaatiifuu carraaqee jiruuf jireenya isaa akka fooyyessuuf uummata Oromoo akka waliigalaatitti haala mijeessuu fi danda'uutu irra jira jechaadha wanni achi jiraniif uummata Oromoo ganamaa galgala gibira irraa guuruu qofaa miti gibirri sun irraa guurame isaaniif ummatuma saniif akka waan fooyya'u gochuudhaaf jechaadha karaa biraatiin milishaan gaafa dhaabbatu milishaan sun isa daraaruudhaaf akka hin taane beekamuutu irra jira milishaan sun hancinaasaa dhaabbate isa eeguuf jechaadha maalidhaaf meebii bosonee ta'uu danda'a meebii warra seeraan eegne ta'uudhaaf malee isumaan dararu taanaan milishaan hin barbaachisu jechaadha so karaa mootummaatiin wanni eegamu hedduutu jira jechaadha karaa dhaabbilee mormitootaatiinis akkasuma of gaafachuu danda'uutu irra jira inni guddaan garuu karaa mootummaatiin maaliif mootummaa jechaan dhaaba guddaadha addunyaa kanarratti dhaabni akka mootummaa guddaa ta'e hin jiru uummanni Oromoollee hayyoonni Oromoollee kana deebi'anii rifleektii gochuu mootummaa tuffachuu wanni jiru kun eessan akka nu ga'e baramuutu irra jira jechaadha mootummaa jechaan caasaa guddaadha addunyaa kanarratti ilmi namaa wanna uume keessaa amma mootummaa wanni guddatu hin jiru dhaabbilee guddaan uumamuudha danda'a har'a kunoo ani silkii itti fayyadaman akka Samsung kana oduma waan fe'ee ta'anii garuu dhaabbileen akka mootummaa guddaan jiru mootummaan humti Itoophiyaa kun amma kaampaanii addunyaarra jiran gugurdaa hedduu caalaa jechaadha so mootummaan waan guddaa ta'uu barree uummanni Oromoo hayyoonni Oromoo itti fayyadamuu barbaachisaa karaa biraatiin mootummaadhuma keessa warri jiran iyyuu isaanis iyyuu waan ta'an mootummaa waan guddaa ta'uusaa hubatanii waan mootummaadhaaf malu gochuutu irra jira jechuun barbaade wanni mootummaadhaaf malu keessaa maalinni haala mijeessu eenyudhaaf hayyoota Oromootiif
Aktuaalii hayyoota Itoophiyaa walumaa galatti iyyuu haala akka mijaa'u gochuudha. Uummata Oromootiif haala mijeessu maal akka godhu carraaqee jiruuf jireenya isaa akka geeddaru akka nagaadhaan buluu danda'u malee nagaasa dararuun irra hin jiru jechuudha. Karaa biraatiin mormitoonnis waan biraa waan adda addaa kaasaa jira. Wanni mormitoonni gochaa jiran har'a maal eessan ga'e uummata Oromoo kan jedhu kun deebisanii ilaaluutu irra jira. Warri kilaashii gaaf ta'e kaasan suni kilaashiin kun eessan nu ga'e kana booda illee eessan nu ga'a jechuudha. Akkuma sila jedhe wanni darbeera. Kana booda iyyuu yeroo hedduu qabnaa jechaadha. Dhugaa jaamati baay'een isaanii dargaggoonni keenya koo waggaa 20 keessa 30 keessa kan jiran har'a warri bosona galan. Ganaa kana caala waggaa 40 waggaa 50 jiraachuu warra danda'anii jechaadha. So waggaa 50 itti aanu kan akkamittan jiraadha. Waggaa 40 itti aanu kan waggaa 30 itti aanu kan akkasumattan jiraadha moo wanni amma gochaa jiru kun na baasa kan jedhu kun laaluutu irra jira jedhee tana manaa jechaadha. Dooktar namoonni mana mootummaa keessa jiran Oromoon warraaqsa siyaasaa fixee warraaqsa diinagdee irra jira jedhu. Warri bosona jiran immoo bilisoomne irra jettaniittu nuti maal goonaa jedhu yeroo mootummaa irratti gaaffiin adda addaa ka'u. Jarri kun dhuguma dubbatanii haala kana keessatti dubbatanii walii galanii silaa afaan tokko dubbatu uummata tokkoof qabsaa'u. Uummataaf edda qabsaa'u ta'e afaan tokko dubbatanii walii galuus hin dandeenye karaan nageenyaa jalqabamee ture. Kanaan dura achiin booddee addaan citeera. Maaliif akka addaan cite amma yoona uummanni mootummaanis ibsa kennee waan beeksisee hin jiru. Karaa warra bosona jiraniinis haala kanaan cite haala kanaan waliin gallee jedhanii wanna ifa ta'e uummataaf hin ibsine. Haala kana keessatti Oromoon akkamittiin gaaffiinsaa deebi'uu danda'a karaa lamaanuu. Inni tokko inni biyya bushaa jiru warraaqsa diinagdee gochaa jirra. Warraaqsa qabsoof hin dheerra jedha. Dhuguma qabsoon Oromoo dhumeera qabsoon hin dhumaayyuu. Warri bosona jiranis ani bilisoomeera jettaniittu. Warri bilisoomneera jettanii gaaffii akkasii kaasuu hin qabdanii jedhu. Kana keessatti uummanni keenya gidduutti miidhamuunsaa uummata gara biraatti hin geessuuyyuu. Gaaffilee ati kakaaftee fi liitiraalii fees vaaluudhaan hoggaa laallu inni calqabaati qabsoon dhumeera kan jedhu I think kara mootummaatiis hin jiru. Actually gosni qabsoo hin geeddarama. Gosa qabsootu hin geeddarama jechuudha. Maal jechuun barbaade ani amma namni hunduu hin amana jedhee anan amanu maal inni amma Oromiyaa keessatti namni Oromoon taane tokko dhufee istiraatejii baasee istiraatejikaalii jechuudha. Oromoo walitti buusaa jira jedhee amanu jechaadha. Maal jechaadha duraan amma waan Oromiyaa keessatti ta'u poolisii isaa eenyu baasa honaan jette istiraatejikaalii guruupii biraatiif baasa. Oromoon keessatti hirmaachuudha danda'a garuun isaa baay'ee gaheen isaa baay'ee maalinni waanuma san lafa buusuu irratti taphachaa ture jedhee tana mana jechaadha. So irra caala waan Itoophiyaa keessatti ta'aa ture. Irra caala waan Oromiyaa keessatti ta'aa ture. Lafarratti warri goonu Oromoodhumallee haa taanu malee baay'inaan warri garuu istiraatejikaalii waan san baasaa turan Oromoo mutii jedhee tana nama. Well warreenni kunillee obboleeyyanuma keenya garuyyuu jiraamotire warra Oromoo fi Oromoon taane jechuudhaaf han barbaade malee. San keessatti Oromoon hin jiru jechuu hiyyaa muti ammas garuu irra caalan. Fakkeenyaaf bara TPLF yoo fudhanne gahee istiraatejiyaan taphachaa ture istiraatejiyaan baasaa ture irra caala mallas wajjiniin immoo guruupii wayii jiru jechaadha. Achi keessatti Oromoon hin jiru jechaa hin jiru. Yeroodhuma kaanis akkasuma amma garuu hanan sila jedhetti na deebisuudha barbaada. Biyyuma kana keessatti iyyuu dhadhaan isa dhangala'u dammi isa dhangala'u okittiin immoo gadadoo wayiiti isa dhufu istiraatejikaalii eentu godhaa jira hoo jettee Oromoodhaa jechuun barbaada. Wanni geeddarame jira siin jechuufani. Waan amma ta'aa jiru kana istiraatejikaalii akka ta'aa jiru kan godhe gaarii isa ta'uu badaa nama saba biraati mude. Oromoo ofatti mude bakka biraatitti iyyuu kana amannee fudhatuutu irra jira. Eliitiin Oromoo okittiin hayyuun Oromoo jechuudhumaafan jechaadha. So wanni geeddarame maaliin amma hoo jette wanni nama hin falmisiifne tokko Oromoon jiruuf jireenyi isaa san caala badeeraa san caala fooyya'eeraa kanarratti wal falmuudha dandeenye. Akkamitti bakkuma teenyeeti. Fakkeenyaaf nuyi warri bilchiginnaatti dhiyaannu okittiin warri bilchiginnaa ta'an warri badhaadhina ta'an obviously wanni jedhan hin jiraata jecha. Warri fagoo jiran immoo warri bosona jira waan biraa jiru. Wanni garuu irratti walii gallu maaliin istiraatejikaalii waan amma Itoophiyaa keessatti ta'u akka ta'u gochaa jiru kan hangodhe waan amma Oromiyaa keessatti akka ta'u gochaa jiru kan hangodhe eenyuun hoggaa jette at the level of strategy. Oromoodhuma kan jedhu sanii fudhatanii yaadanii fudhachuun barbaachisa. Bakka biraa namuu keessa hin jiru jechaa muti akkuma yeroo biraa nus keessa jiru. So wanni irratti wal hin mormine kanaa jedhee tana numatu wal gochaa jira kan jennee kaane suniifillee kanaaf jechaadha. Karaa biraatiin
gisni qabsoomoo akka geeddaramu walii galleerra. Amma fakkeenyaaf wanni hin sobne tokko har'allee gandarratti har'allee magaala adda addaa irratti har'allee aana irratti uummanni keenya tajaajila saffisaatti argachaa jira. Onaan jette argachaa hin jiru jedhee tana mana. Waanuma sirni iyyuu dadhabaa dhufeef sirni maal ta'a sirni harka tokko hin moofa. Sirna moofa'e san yoo haaromsuu baatte muufuun isaa ittuma dhufuufaa jecha akkuma ilmi namaa dulloomu san sirni illee hin dulloomaa jechaadha. Amma kaa gaafiinsa sirni kun akkuma sirnaatitti iyyuu birookiraasiin Itoophiyaa keessa jiru kuni kan uumame ammaa moti jechaadha. Erga badhaadhinni aangoo irratti bahee motii yookiin immoo kan bara Dargii uumame jira, kan bara Haayila Sillaasee uumame jira, kan bara TPLF uumame jira, kan bara badhaadhinaa uumame jira. Sirnoonni dullooman kuni gahaa haala ta'een haaromsaman immoo dulloominni isaanii ittuma abaasaat uummata keenyas darara san irruma itti abaasaa deema. Onaan jette ani abaasaa deemaa jira bakka tokkotti tajaajila jedhee tana mana. Even kanarratti maaltu dabalame onaan jette immoo gifni biraatiyyuu itti dabale. Duraan amma uummatarraa gibira kan guuru eenyuun mootummaa qofa ture. Amma koo gibira hanguuriyyuu baay'achaa jira. Gareen biraatiyyuu itti dabalee meeraa jechaadha. So kuniyyuu qabsoo barbaadaa siin jechuufan barbaada. Kunumtiyyuu qabsoo barbaada. Kum jechaadha. Gandarratti tajaajilli kennamu kun dadhabuunsaa malaammaltummaan itti abaasaa deemuunsaa yookiin bakkuma duraanii jiraachuunsaa kuniyyuu qabsoodha mataa isaatiin. Karaa biraatiin immoo bakka adda addaatitti wanni dabalaman rakkinni haaraan illee wanni uumaman jira. Fakkeenyaaf amma nageenya wajjiniin wal qabatee ganda bakka adda addaa keessatti amma wanni jiruu fi waggaa jaan dura wanni jiru tokko miti jechaadha. Ilma namaatiif immoo nagaan bahanii galu uummanni Oromoo maal jedha? Nagaan bultee jedhamuti ganama waggaa wal argu. Beezikaalii vaaluu guddaan uummanni Oromoo gaafa galgala waliin bulee manuma keessattuu nagaan bultee wanni waliin jedhu suni amma gaafii keessa seenaa jira jechaadha. Vaaluun guddaan uummanni Oromoo walii qabu. Vaaluun guddaan uummanni Oromoo gaafa bunaa wal waamu bunaaf maal jedha? Bunaaf nagaan dhabinaa jechuun ammas jechaadha. Kunumtiyyuu amma gaafii keessa akka galaa jiru mormuu hin dandeenyu. Namnumti tokko mormuu hin danda'u jechaadha. Kun amma qabsoo barbaadaa jechaa jirra. Eenyu qabsaa'utu irra jira. Bakka biraatii nama biraa waamuu hin dandeenyu. Eenyu godhe kana? Nu godhe nama biraa himachuu hin dandeenyu jechuudha. So qabsoon gita isaa yookiin gosa isaa geeddare malee ammallee qabsoon jiru. Garuu wanni irraanfatamuun irra hin jirre. Ani parsanaalii akkamitti ana manaa onaan jettu ta'e kan mootummaan jechaa jiru maal inni diinagdeen yeroodhuma hundayyuu murteessadha. Waggaa 400 dura sirni uummanni Oromoo diriirse sirni gadaa sirni Ameerikaanonni qabanii caala fooyya'aadha jedhee tana mana. Parsanaalii qofa sirrumatti tana mana kana waanan Oromoo ta'eef yookiin fakkeessuuf himu. Garuyyuu har'a wal cinaa qabnee ilaaluun nurra jira. Oromoo fi Ameerikaan tokko siinoo lammiin Ameerikaa tokko akkamitti ilaalama? Asuma boolee odoo dhufte akkaataan inni itti ilaalamu adda jecha. Maaliin akka kabajamu ani isa godhe? Diinagdee keessatti gaheen isaan taphatanii jecha. So uummanni Oromoo irra caala ammayyuu irra caala wanni ilaaluun irra jiru maal inni diinagdeen furtuu yeroo ammaati jedhetan galma ga'uudhaaf yookiin immoo akka galma ga'u akka wanni tokko naa ta'e jettu akka si godhu akka sabaatitti akka ta'u akka dhuunfatitti diinagdeedha jecha. Namni tokko hin caala yookiin lammiin tokko lammii kan biraa hin caala biyyi tokko biyya biraa hin caala kan jennu maalidhaan waggaa jenne har'a diinagdeedhaan jecha. Gaafa diinagdeensaa saffisaan guddate gaafa diinagdee qabaate maalti itti aanee dhufa? Meeshaan waraanaa inni hidhatellee akkasumatti guddachaa deemaa jechaadha. So diinagdeen homaa gaafii hin qabu adda dureedhaan wanni irratti qabsaa'uun nurra jirudha jechaadha. Wannumti tokkoyyuu amma yeroo kana keessatti wanni dhabne maaliin waggaa ja'an kana waggaanaan jettee na gaafatte wanni amma irratti wal dhabnu kana dhiifne diinagdee irratti odoo qabsoo goone ta'e yoo tana bakka biraa geenya turre wannumti amma waliin nu dhabsiisu kuniyyuu hin jiru ture. Kanaaf mootummaan adda dureedhaan diinagdee irratti qabsaa'utu irra jira kan jedhu san ani homaa gaafii hin qabu akkuma jirutti waliin dhaabbadhaa nan deeggaras jechuudha. Maaliif kana fakkeenyaan argaa jirra. Eenyunni sabni guddaan hin jennu eenyunni biyyi guddaan kan jennu biyya diinagdee guddaa qabudha har'a. Biyyi diinagdee guddaa qabu humna waraanaa guddaa qabaa jechaadha. Biyyi diinagdee guddaa qabu lammiinsa addunyaa irratti akka kabajamu godhamaa jechaadha. Even immoo akkuma sabaatitti hoggaa laalle akkuma dhuunfatitti laalle namni hojii hojjetee diinagdeensa akkaataa gaariitiin yookiin jiruuf jireenya isaa akkaataa gaariitiin geeddare hin kabajamaa jechaadha. So gaafii hin qabu kun jechaadha. Adda dureedhaan uummanni Oromoo amma achirratti qabsaa'utu irra jira honaan jette qabsaa'utu irra jira. Kana wajjiniin garuu diinagdeen humtuu akka saffisaan geeddaramu cinaatti wanni geeddaramuun irra jiran hin jira jedhee nan amana immoo garuu maal jechaadha ansila jenne walqixxummaan dhufuutu irra jira. Uummanni keenya bilisummaadhaan akka socho'u gochuun nurra jira. Nagaaf nageenya
jiruunsaa nageenya akka argatu uummata keenya gochuun nurra jira. Hayyoonnii fi gootonni Oromoo kanaan dura siyaasa Itoophiyaa keessatti gahee guddaa haasa'aa turan. Jijjiiramas hin fidu siyaasa gaggeessan keessatti. Garuu jijjiirama kunuunsanii qabu irratti yeroo baay'ee hin hamatamu. Ammas kan ta'aa jiru kanadha jedhamee baay'inaan uummata keessatti hin dubbatama. Maaliif jijjiirama arganne dhiigaan finne lafeedhaan finne kunuunsannee qabachuu dadhabne? Gaafii kee deebisuun dursa wanta Dr. Kaasee irratti xinnoo jabeechee himuun barbaada. Akkuma isin kaaftanitti Oromoon akka sabaatti gaafii qaba. Akka biyyattis gaafii qaba. Gaafiin Oromoo gaafii siyaasaa qofaa miti. Gaafii dinagdees qaba Oromoon. Gaafii hawaasummaas qaba Oromoon. Gaafii nageenyaas qaba Oromoon. Amma Dr. Eebba Oromoo guddaa tokko kaase bunaaf nagaan dhabinaa akka jiru. Oromoon amma lamaanuu dhabee jira. Qaala'insa jireenyaan buna dhabe. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamuun immoo nageenya isaa dhabe. Nagaa isaas dhabe. Kanaafuu hayyoonni Oromoo inni dursa fudhatanii kan irratti hojjechuu qaban gaafiin Oromoo maali? Fedhiin Oromoo maali? Dantaan Oromoo maali? Faayidaan Oromoo maali? Kajoo irratti fireemii gochuutu isaan irra jira. Hayyoonni Oromoo hojii akka salphaatti hin baranne. Oromoon ijoollee isaa akka salphaatti hin barsiifanne. Waa baay'ee keessa darbee barate. Bu'aa baay'ee keessa darbee barate. Carraaqqii baay'ee keessa darbee barate. Gidara baay'ee keessatti darbee barate. Miidhama baay'ee keessa darbee barate. Hidhaa fi ajjeechaa keessa darbee barate Oromoon. Hayyuusaa tana hayyuu amma jirtu tana illee argachuudhaaf. Kanaafuu hayyoonni Oromoo garuu amma maalirra jiran? Gaafii isaa fireemii godhaniifi jiru. Akka addunyaan andiristaandii godhutti. Akka biyyattiin tun andiristaandii gootutti. Akka sabni isaa, akka uummanni isaa sirritti galuuf godhee qopheechee jira gaafii isaa, gaafii uummata keenya, gaafii saba keenya. Egaa kubbaan dinagdee, kubbaan siyaasaa, kubbaan hawaasummaa gara dirree Oromootti gad deebite turte. Hoo gabaabsinillee waggaa 6 darba. Kubbaan sun dirree Oromoo qofaatti moti gad deebite. Miila Oromoo jalattis deebitee jirti kubbaan sun. Akka itti fayyadamuun wallaalle. Injifannoo siyaasaa arganne. Garuu injifannoo siyaasaa kan dhugoomsuu dandeenyu maalidhaan? Kan raggaasuu dandeenyu maalidhaan? Hojii dinagdeedhaan raggaa. Injifannoo siyaasaa dinagdee malee hin jiru. Namni alagaanis, diinnis, firris kana hubachuu qaba. Dinagdee akka biyyaattu uummanni siyaasa injifate, uummanni hawaasummaa isaa injifate, kan injifannoo isaa dhugoomsuu danda'u dinagdeedhaan. Kan raggaasuu danda'u dinagdeedhaan. Akka Dooktar Dumaa irratti jedhe waggoottan darban 6 kana keessatti odoo dinagdee irratti illee hojjenne. Rakkinaalee baay'ee furuu dandeenya. Rakkinaalee ijoollee teenya gara gammoojjiitti dhangalaasaa jiru. Gara daggala Oromootti dhangalaasaa jiru. Miidhama baay'ee keessa kan nu dabarsaa jiru kana hiikuu ni dandeenya yoo dinagdee irratti sirriitti hojjenne. Garuu wanti inni guddaan amma of gaafachuu qabnu tokko eessaa dhufne? Maalirraa kaane amma? Akkamitti akka as geenye? Akka salphaatti as geenye? Waa baay'ee itti kaffalle? Waa baay'ee itti miidhamne? Kanaafuu akka salphaatti as hin geenye. Kanaafuu garam deemaa jirra? Fedhiin keenya maali? Gaafiin Oromoo maal ka jedhu sirriitti qulqulleechinee fireemii goonee gaafii isaanii irratti walii galuu qabna. Namni barate hunduu hayyuu qofa odoo hin ta'in namni qubee takkallee lakkaawwate. Hunduu maalirra jirraa? Eessaa kaanii irraafachuun nurra hin jiru. Eessaa kaani akka laayyootti as hin geenye silaa. Ijoollee meeqa itti gabbarre? Qaama meeqa itti gabbarre? Dhiiga meeqa itti dhangalaafne? Lubbuu meeqa itti dhabne? Akka laayyootti as hin geenye. Injifannoo soo jenne, miidhama soo jenne akka laayyootti as hin geenye garuu bakka wayiitti hin geenye siyaasa Oromoo, diinagdee Oromoo bakka wayiitti hin geenye silaa. Kanaafuu kana akkamitti gara fuulduratti qajeelchuu hin danda'ama? Kajoo irratti Oromoo mari'achuu qaba. Hayyoonni Oromoo dubbiin Oromoo keessatti mariidhaan hiikamuu akka qabdu
ummataaf lallabu ummata barsiisuu irratti shoora olaanaa taphachuu qaban. Amma akkasitti mootii taphachaa jiran. Amma hookan gartokkeen kan gammoojjii jiru deeggara gartokkeen kan biirokiraasii kan mootummaa keessa jiru deeggara kanaafuu kan ummata deeggaru dhabame. Kan faayidaa fi dantaa ummataaf falmatu dhabame. Kanaafuu akka kiyyatti Oromoon akka gaafii Oromoon akka sabaatti qabu hin jira. Gaafii dinagdee, gaafii siyaasaa kan jennee tarreessuu dandeenya. Gaafii akka biyyaas hin qabna immoo. Siyaasni Oromoo booyaanii booyessisuu irratti hundaa'e kun karaa qabaachuu qaba. Tarreetti deebi'uu qaba. Sirnatti deebi'uu qaba. Wanti duubatti kanaan dura keessa darbinee as geenye kun deebi'ee hin dhufu kuni dhuma. Fixannee jirra. Kanaan booda fedhii fi dantaa Oromoo kabachiisuu keessatti kubbaanis dirreenis harka keenya jira. Dirreen uummata Oromooti. Kubbaan faayidaa Oromooti. Siyaasa Oromooti. Dantaa Oromooti. Kanaafuu akka kiyyatti Oromoon intellectualiin Oromoo, hayyuun Oromoo, namni barate kan Oromoo hunduu taa'ee sirriitti gaafii teenya fireemii gochuu qabna. Eessaa kaani sirriitti hubachuu qabna. Garam deemuu akka barbaannu sirriitti xiinxillee. Akkamitti akka deemnu garaagarummaan jiraachuu mala. Inni rakkina hin qabu. Adeemsi rakkina hin qabu. Garuu fedhii Oromoo irratti garaagarummaa qabaachuun nuun malu. Nuun ta'us fedhii Oromoo irratti. Fedhii Oromoo irratti waliigaluu qabna. Fedhii irratti. Garuu fedhii sana akkamitti dhugoomsuu dandeenya kan jedhu irratti karaa adda addaatiin dhaaba adda addaatiin hojjechuun ni danda'ama. Kanaafuu akka kiyyatti Oromoon bu'aa bahii baay'ee keessatti darbee dhugaadha kun. Miidhama baay'ee keessa darbee kun dhugaadha. Gaafii baay'ee qabaa dhugaadha. Dantaan isaa eegamuu qabaa dhugaadha. Fedhiin isaa eegamuufii qabaa dhugaadha. Akkamitti kuni hatattamaan kan deebi'uu qabu. Kuni immoo adeemsaan kan deebi'uu qabu. Kuni immoo bulmaatiidhaan bubbulee kan deebi'uu qabu. Jennee addaan baafne irratti hojjechuu qabna. Malee akkanumatti gaafa alagaanis biyyattii bulchu gaafa nu bulchinus kan booyu nu kan boossisus nu. Kanaafuu isa deefnee akka hayyuu Oromoo akka beekaa Oromoo tokkotti namni siyaasa beeku siyaasa namni dinagdee beeku dinagdee irratti hojjetee gaafii Oromoo sirriitti fireemii godhee isarratti walii galuu qabna. Isarratti waliigalan alaagalan akka jaassanitti isarratti waliigallee isarratti hojjechuu ni danda'ama. Garuu gara dhumaa irratti ati kakkaafte irratti jijjiiramni baay'een ni jira. Kana haaluun hin danda'amu. Jijjiiramni baay'een ni jira. Gahaadha hoo jenniin gahaa miti. Jijjiiramni siyaasa keessa ni jira. Jijjiiramni dinagdee keessa ni jira. Jijjiiramni hawaasummaa keessas ni jira. Garuu gahaa miti. Kanaafuu baay'ee itti hojjechuun ni barbaachisa. Mootummaan amma jiru harka tokkoon jijjiiramaaf hojjetaa harka tokkoon immoo rasaasa baattatee deema. Ijoolleen teenya hojii dhabdee gammoojjii gabbu'aa jirti. Meeshaa baattatee gammoojjii kabbuutu kan barcaqii keessa ooltu. Maaliidhaaf hoo jenne qonnaa fi buuti. Lolaaf buuti. Maaliif lolaaf buuti? Dhuguma gaafii siyaasaa hubataniiti isaanii galeeti hoo jennee miti. Mootummaan waa gaafii Oromoo inni dura ummanni kan dhaabbachuu danda'u gaafii dinagdee isaati. Gaafiin dinagdee Oromoo hoo deebite achiin booda gaafiin siyaasaa wanti hin deebinneef hin qabne. Hin deebitisi. Jaalallis jibbines hin deebitisi gaafiin siyaasaa. Garuu gaafiin dinagdee dura gaafiin Oromoo siyaasni dinagdeedhaaf jilbeeffatti malee dinagdeen siyaasa hin jilbeeffatu. Kanaafuu dura gaafii dinagdee Oromoo gaafii dargaggoota jijjiirama kan fayyadan qeerroo Oromoo qarree Oromoo gaafii isaanii deebisuu qabu. Hojii isaaniif malu bakka isaaniif malu kan barnoota barbaadu barnootatti deebi'uu qabu. Siyaasa Oromoo gammoojjii irratti harca'e kan dirree irratti harca'e kan ala irratti harca'e kan aduu irratti rooba irratti harca'e kan gara galmatti deebisuu qabu. Kana irratti immoo eenyurraa eegamu hojii hayyuu Oromoo irraa jaarsa Oromoo amma akka nama jaarsa hin qabnetti akka nama gaaddisa hin qabnetti akka nama sirna hin qabnetti ta'aa jira. Uummata sirna gadaa qabutu amma akka bulu dhabe akkamitti akka of bulchu akkamitti akka qe'eesaatti nagaa deebisuu danda'u
akkamitti siyaasa akkamitti hoogganuu akka danda'u. Isa dadhabdee hojii sirna hin qabnu jechuudha. Jaarsa hin qabnu jechuudha. Gaaddisa hin qabnu jechuudha. Hojii maata caaseeffama hin qabnu jechuudha. Kanaafuu rakkinni baay'ee mootummaa bira ni jira. Ni beekama. Garuu hayyuun Oromoo waraana bobeechaa uummata keessatti dargaggoota keenya kan miidhaa jiru kana keessatti hayyuun Oromoo wanti kun ammaan booda galmattaa deebi'u haa mari'annu gaafii teenya fireemee haa godhannu achiin booda adeemsa irratti illee hoo walii galuu dadhabne hunduu akkuma fe'e adeemuu danda'a. Garuu amma hojimaata gaafii irratti illee walii galuu dadhabne. Maaliif walii galuu dadhabne? Waliin haasawaa waan ta'eef. Abbootiin gadaa gaafa waa'ee nagaa bahanii lallabanii fi gaafa waa'ee marii kaasan barfateera. Wanna jedhamu tokko hin deddeebisu namoonni siyaasa Oromoo keessa jirra jedhan. Biyyatti jijjiiramaa fi wanti barbaadaa ta'e jiru. Jijjiiramuudhaaf yeroon gahaa jijjiiramaaf yeroo gahaa qabna. Eega Dooktar Jeetti kan darbee xiqqoodha kan dhufu guddoodha. Kanaafuu karaa dheeraan nu hafa waa baay'ee keessa dabarree taskeenye akka laayyuutti as hin geenye waa baay'ee itti kaffallee taskeenye. Kanaafuu bakka as geenye gara fuulduratti injifannoo keenya qajeelfachuu dandeenya. Injifanne jira. Jaalannes jibbines injifanne. Gaafa qeerroon qarreen Oromoo akkasitti lolee akkasitti lolchiisee injifanne. Siyaasni biyyattii dirree Oromootti deebitee jirti. Miila Oromoo jala jirti amma gubbaan. Kunuunfachuuf garuu hin dandeenye jijjiirama kana. Isa kunuunfachuu irratti hojjechuu qaba. Isa deeggarsa yoo irraa barbaada. Akkamitti haa kunuunfan? Ijoorratti. Hayyee Dooktar gara keessanitti an dhufa. Siyaasa Oromoo keessaa paartii tokko irratti hirmaataa kan ta'an namni tokko samoona miidiyaa tokko irratti bahanii gaaffiin Oromoo meeshaadhaan deebi'a kan ammoo hin goonaa jedhaniiru. Oromoo ijoollee isaa qabatee sirna na gidireera na cunqurseera jedhee irratti qabsaa'ee eegate kana harka duwwaadhaan kana godhe Oromoon ijoollee isaa gabbaree. Oromoodhaaf gaaffiin akkasii yookaan immoo meeshaadhaan gaaffii kee deebisa. Wanni jedhamu kun hin liqimsama uummata Oromoo keessatti. Oromoon harka duwwaa ijoollee dhagaa baattee adda ishee rasaasaaf laattee gaaffii isaa deebisateera. Hamma barbaadame yoo ta'u baatus. Garuu immoo gaaffii kee kan sii deebisnu meeshaadhaan warra jedhaniif Oromoon hin liqimsamaafiyyuu. Oromoon kana hin fudhataayyuu. Gaafiin kiyya meeshaadhaan amma naa deebi'a jedhee uummanni Oromoo hin amana jedhee namanu. Garuu gaafii biraa qaba uummanni Oromoo. Ijoolleen isaa warri meeshaa kaasanii gaafii kee meeshaadhaan deebifna jedhan kun akka manatti nagaadhaan galaniif hin barbaadaa jechaadha. Ijoolleen kun ijoollee isaati. Ijoolleen kun obboleewwan isaati. Kanaaf ijoolleen kun akka dhuman akka hin barbaanne haala adda addaatiin argina. Ijoolleen kun nagaadhaan deebi'anii uummanni Oromoo wanna maluuf gochuu keessatti gahee akka taphatan hin barbaada jedhee kana manaa jechaadha malee gaafiin uummata Oromoo kana booda qawweedhaan hin deebi'a jedhee uummanni Oromootu sin amanu waan sin amanu jedhee kana manaa jechaadha. Garuuyyuu gaafiin biraa ammaan immarji godhe maalinni mootummaanis kan hubachuun irra jiru ijoolleen isaa nagaadhaan akka manatti galaniif hin barbaada. Oromoon jiruuf jireenya isaatti irratti hojjechuu nagaa argachuu barbaada jechaadha. Meeshaan immoo nagaan kennu. So gaafiin Oromoo amma inni calqabaa nagaa argachuudha. Qawween immoo mootummaanis dhukaase ijoolleen bosona jirtu dhukaasanii nagaan kennuuf uummata kanaaf. Uummanni Oromoo amma adda dureedha wanni inni gaafachaa jiru inni calqabaa nagaa argachuudha. So meeshaadhaan nagaan hin deebi'u jechaadha. Nagaa argachuudha barbaada uummanni. Inni lammaffaa akkuma sila siin jedhe ijoolleen isaa kuniyyuu ofii qofa odoo hin ta'in ijoolleen isaa akka nagaa argatan barbaada. Ijoolleen isaa kun han isa wajjiniin jiran mana mootummaa keessa jiran han bosona jiran illee nagaadhaan akka waliin jiraataniif barbaadaa jechaadha uummanni Oromoo. So kunillee meeshaadhaan hin deebi'u jechaadha. Ijoolleen isaa meeshaa kaasanii akka nagaadhaan isa wajjin jiraatan barbaada. Kun gaafii Oromoota. Gaafiin kun hin deebi'uu warra danda'u qawwee afaansaa gadi garagarchuudhaan malee dhukaasuudhaan ni muti jechaadha. So meeshaan hin deebisu kanayyuu. Gaafiin inni Oromoo deddeebisee kaasu jiruuf jireenyi isaa akka geeddaramuuf barbaada uummanni Oromoo. Jiruuf jireenyi isaa hangeeddaramuu danda'u ammas qawweedhaan muti. Maaliidhaan yoo danda'ame
tiraaktaraan geeddaramuufii danda'a. Yoo sun dadhabame akkuma bare san sangaasaa xamadee wannoodhaan qotuudhaani malee ammallee meeshaadhaan wanni deebi'uuf hin jiru jechaadha. Uummata Oromooti. Gaafiin uummanni Oromoo waan biraa gaafachaa jiru aadaa fi afaansaa akka dagaaguuf barbaada. Gaafiin ammallee gaafiin aadaa fi afaansaa akka dagaaguuf barbaadu kuni maaliidhaan deebi'uu danda'u jettu meeshaadhaan hin deebi'u. Afaanaan guddachuu danda'u magaala keessatti. Afaanaan guddachuu danda'u gaafa misoomni guddate misooma wajjiniin teeknooloojii wajjiniin afaan guddachuudha danda'a jechaadha. Muuziqaan ani sirriitti guddachuu danda'u magaala keessatti jechuudha. So kara biraatiin aadaan Oromoo afaan Oromoo illee akka guddatu gochuudhaaf ammayyuu nageenyi barbaachisaadha. Meeshaa dhukaasuu odoo hin ta'in meeshaan akka hin dhukoofne gochuutu afaanii fi aadaan Oromoo akka saffisaan guddatu gochuu danda'a jechaadha. Gaafiin Oromoo inni kan biraa kan maal inni waggaa jettee gaafanne biyya isaa irratti abbaan biyyummaa isaa sirriitti akka mirkanaa'u gochuudha. Dhugaadha abbaan biyyummaa akka duraan laalle sanitti uummanni Oromoo abbaan biyyummaa isaa mirkanaa'eera. Maal jechaadha sanii? Maal jechaadha abbaa biyyummaa gaafa jennu namni Afrikaa tokko gaafa kolonii jala ture ani abbaa biyyaatii nuti. Abbaa biyyummaa koo warra kunallee na jala fuudhee jedha. Oromoo keessattis amma tokko adda addummaa qabaatu malee asumatti wal sarbuu ture jechaadha. Amma Oromoo bakka biraatii namni dhufee abbaa biyyummaa isaa dhorke hin jiru. Garuu har'a abbaa biyyummaa isaa qeesaa irratti Oromoon abbaa biyyaa ta'uu maaliif dadhabe? Abbaa qe'ee ta'uu maaliif dadhabe? Numatti wal godhaa jira jechaadha. So gaafiin uummata Oromoo ammallee bifa xiqqoo geeddarate gaafiin abbaa biyyummaa dhufaa jira. Maaliif dhufe waggaa jettu garuu biyya isaa irratti qeesaa irratti ijoolleen isaa wal geesse bu'aa dhaquu dadhabde. Cidhallee dhaquu dadhabamee jechaadha. Ijoollee isaa har'a sirbee heerumsiisuu fi fuusisuu hin dandeenye. Tasumallee yoo jalaa baddalaman ijoollee isaa awwaaluu hin dandeenye uummanni Oromoo. Maal jechaadha kuni abbaa biyyummaa jechaadha. So abbaan biyyummaa gaafiin jennu sun iyyuu amala geeddaratee nuumti abbaa biyyummaa uummata Oromoo dhorkaa jira. Abbaan biyyummaa har'a uummanni Oromoo akka gonfatu kan gochuu barbaadnu hoo ta'e qawweedhaan gochuu hin dandeenyu. Maaliif suni darbeera jedhee tana manaan. Eenyu wal dhorkaa jira asumatti wal dhorkaa jirra jedhee tana manaa jechaadha. So waan baay'ee sii sararuu hin danda'a. Wannan sii sararu keessatti ammallee gaafiin Oromoo hedduutu jira. Gaafii Oromoo heddummaan jiraatan kana keessatti deebii kan ta'uu danda'u qawweedhaan odoo hin ta'in qawween akka afaan isaa gadi gargar gochuudhaan jedhee tana manaa. Keessattuu wanni Afawarqi kaase keessaan jala sararamuun irra jiru jira. Inni tokko atillee calqaba naa kaaftee ture. Inni calqaba maal inni gaafiin kun hin jedhu iyyuu ammallee qawweedhaanii muti. Mariidhaan dhufuutu irra jira. Gaafiin kun artikuleetir ta'uutu irra jira. Maal ta'ee mariidhaan akka inni sila jedhe namni iyyuu gaafa nu gaafate akkaataa sirriitti itti himuu dandeenya. Addunyaan gaafa nu gaafatte sirriitti itti himuu akka dandeenyuun mariidhaan artikuleetir ta'uutu irra jira jedhee tana manaa jechaadha. Kara biraatiin deddeebisee wanni amma inni kaase ammas wanni jala sararamuun irra jiru. Akkuma inni jedheeyyuu bakka ta'e dhaquudhaaf karaa adda addaa fayyadamuudha dandeenya. Garuu eessa dhaqna kan jedhu san irratti ammallee mariin godhamee ammallee waliigalteen uumamuutu irra jira jechaadha. Bakka dhaqnu suni adda adda yoo ta'e tokko karasiin tokko baay'ee rakkina addaa dhufaa jechaadha. So eessa dhaqnaa waan biraati akkamitti dhaqnaa waan biraati jechaadha. Eessa dhaqnaa irratti wal ta'uun barbaachisaadha. Waliigaluun barbaachisaadha. Waliigaluudhaaf immoo mariin barbaachisaadha. Ammallee kanaaf meeshaan akka waliigaltu siin godhuu jechaadha. Kanaafiyyuu ammas wanni barbaachisu maal inni mariin barbaachisu maal gochuudhaaf bakka dhaqnu irratti waliigaluudhaan. Akkaataa itti dhaqnu garuu akkuma inni sila jedheeyyuu karaa adda addaatiin dhaquu dandeenya. Sabni tokko garuu bakka dhaqu irratti waliigaluu erga hin dandeenye destination yookiin immoo galmasa mul'ata irratti erga waliin gallee rakkisa jechaadha. San irratti waliigaluun barbaachisaadha kan jedhu kaasuufati. So gabaabumatti wanni amma jedhamaa jiru uummanni Oromoo gaafii hedduudha qaba. Gaafii akka haaraatti dhalatan jiru. Gaafiin bara baraa hin deebine. Fakkeenyaaf gaafiin jiruuf jireenya Oromoo geeddaru baay'ee deebi'aa jira jedhee nama nan. Gaafiin uummanni Oromoo akka qananii keessa jiraatu gochuu sun baay'ee deebi'aa jira. Kuni gaafiin kuni bara 1950moota keessa jira ammallee jira. Jiruuf jireenyi qotee bulaa keenya fooyya'aa wanni jiraatu jiraachuudha danda'a. Amma barbaadne garuu akka hin fooyyifne naaf gala. So gaafiin baraa kara baraatiitti ce'aa dhufe kuni ammallee jira. Gaafiin deebi'an illee jiru tokko tokko. Garuu immoo gaafiin deebi'an fakkaatanii amala geeddaratan jiru jechaadha. Akka haaraatti gaafiin uumaman illee jiru jechaadha. So gaafiin hin dhumu deebinis akkasumatti dhumuu hin danda'u. Kara biraatiin immoo qabsoonis itti fufa. Wanni guddaan garuu maal inni gaafileen Oromoon bara 1950 keessa kaase har'a hin jiru jedhee tana mana. Maal ture? Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa maal kaasan gaafsanii? Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa maal kaasan hoggaa jenne? Fidaluma saabaa kanaan ijoolleen keenya haa baratu kan jedhu ture buti.
Amma fidala saabatiin baratu jedhee namni gaafii gaafatu hin jiru. Hin ta'uu jedhame sunumtiyyuu suni geeddaramaa dhufe jechaadha. San booda lakki afaan kiyyaan barachuu danda'uun narra jira kan jedhu dhufe jechaadha. Inni hoo ammas deebii argachaatuma deemee jechaadha. Ammoo afaan wajjin waan wal qabate gaafii hedduu jira jedhee sana mana. Ammayyuu mootummaa wanni irratti hojjechuun irra jiru. Hedduu jira jedhee namana. Maal jechaadha fakkeenyaaf amma damee Finfinnee keessatti calqabameera muti ijoolleen keenya itti barachuu calqabani. Kwaalitiin isaa maal inni kan irratti hojjechuun nurra jira. Anamma gaafiin qabaachirratti ijoolleen barachaa jirti. Ijoolleen mana barumsaa dhuunfatitti barachaa jiran barataan hin galaafi garuu barataan agaluuf malee ijoolleen kun amma afaan Ingiliffaa baruutu itti salphata ijoollee. Maaliif barsiistonni achi oolaa jiran rakkina qabu jedhee sana mana. So waan hedduutu jira waan geeddaramaa dhufee jira jechaadha. Kana qofaa miti dirree amma mana barumsaatti magaalaa Finfinnee keessatti wanni calqabame jira miti maaliif mana murtii keessatti hin calqabne maaliif mana dirree poolisii keessatti maaliif hin calqabne bakka adda addaatti maaliif hin calqabame kan amma fayyaa keessatti maaliif hin calqabne jira gaafiin jijjiraa jechaadha. Isarra darbeetiyyuu mootummaan federaalaa muummichi ministeeraa keenya barreessaa jiru waan tokko tokko abdeetii nu godhu miti gaaf tokko darbu hoggaa hafuuna maaliif akkas ta'a seera ta'uutu irra jira jechaadha. Jechi jaalalaan kabajamoo kantiibaan hin godhaa jiru kabajamoo muummichi ministeeraa keenya gochaa jiru pirezidaantiin immoo dirqama isaati seeraan ani kanan jechaa jiru dirqamaan akkasitti ta'uutu irra jira malee jaalalaan ta'uun irra jiru jechi jaalalaan gochuu isaanii jaalanneefira garuu seera qabachuutu irra jira sadarkuma federaalaatiiyyuu wanni ta'uun irra jiran waan hedduutu jira kuni hundumtuu garuu tokko isaanii meeshaadhaan hin ta'an. Efficiency yookiin effectiveness meeshaadhaan fiduu meeshaan effectiveness fida. Ammumayyuu waan gochaa jirru kana duubatti akkaaf nu godhaa jedhee tana mana jechaadha. Jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo keessa jiran mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii nageenyaa taasisaniiru jedhamee kanaan dura mootummaa naannoo Oromiyaatiin bahanii ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa marii adda addaa jaarmiyaalee siyaasa Oromoo wajjin godheera jedha. Oromiyaa keessatti immoo gaafa arginu jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo osoo hin ta'in warra qawwee baatee deemutu Oromiyaadhaaf akka sodaachisaattis ta'e nageenya dhabsiisuudhaan kan gaaffii kaasisan isaanidha. Abbichi ilaallatu wajjiniin ta'anii mari'achuu moo warra asitti nageenyaan falmaa jiran wajjin mari'achuutu gaaffii Oromiyaa fi Oromoo deebisaa nageenya Oromoo qe'ee Oromootti akka nagaan dhufu kan godhu isaan kan wajjin mari'achuu moo warra dhimmi isaa ilaallatu wajjin mari'achuudha kan jedhu kaasuun barbaada. Maayyettaati yaada kana. Walama jechuun danda'ama amma ati gaaffii kaaftee irratti inni tokkoffaan kanaan duras xiinxala siyaasaa afaan Amaaraatiin wajjin bakka meeshaan tokko si jalaa badee barbaadamu bakka ifaan jirutti barbaada ka jiru gaafannee ture. Bakki siyaasni Oromoo badeetti bakki rakkinni Oromoo jirutti mariin soo barbaachise bakka sanitti mari'anna malee wanti nama hin gashine keessatti galli akkanumatti wal abaaraa ooluun hin barbaachisu. Akka kiyyatti amma duratti gaaffii turaati kaaftee irratti amma gaaffiin Oromoo meeshaadhaan deebi'a hojiin ni yaadnu. Diddaa meeshaadhaan egaa jalqabne yeroo meeqa guunna abaaboo egaa ijaarre waggaa meeqa waggaa gara waggaa 50-60 caalaa jirra gara amma diddaa jeneraal Taaddasaa Birruullee irraallee oo lakkoofne gara 1950 irraa jalqaba. Isarraallee kaanii hoo jalqabu Oromoon meeshaadhaan wanti dhugoomsi maal dhugoomsina? Faayidaa maal finna? Deebii kam gaaffii kam deebifanne? Dantaa kam eeggisifanne? Jennee hoo gaafanne takkaallee waamuu hin dandeenyu. Garuu waggoota 3 oduutti fixin qeerroon akkamitti abbaa biyyaa akka ta'e arginee jirra. Miidhama gidira cunqursa sankeecha mootummaa taankiif madfiidhaan isaan lolu shimalaan dhaqaadhaan bakkeetti deebisee jira. Kana dhugaan lafarra jiru. Kan OPDOs bilisoomse, kan ABOs biyyatti gashe qeerroo shimalaan loleetu. Qeerroo adda isaa rasaasaaf kenneetu isaan biyyatti gashe. Kan ka'ee Oromoon ammas gaaffii abbaa biyyummaa qaba. Eenyutu nuu laata abbaa biyyummaa? Eenyuun nuu laata? Sirna kamitu nuu laata? Mootummaa kamitu nuu laata? Caaseffama hojimaata kamitu nuu laata abbaa biyyummaa? Abbaa biyyummaa harka keenya jiru. Harka keetuutu si kenna. Fedhii keetuutu si kenna. Kanaafuu ammas gaaffii abbaa biyyummaan qaba.
Ammas gaafii akkanaan qaba. Gaafii irratti illee walii galuu dadhabne akkamitti deebii irratti walii galuu dandeenya. Kanaafuu wanti sirriitti cimsinee hubachuu qabnu Oromoon akka laayyootti as hin geenye. Akka salphaatti as hin geenye. Kanaafuu gaafii isaa tarreeffatee gaafii isaa fireemii godhatee hoo dhiyeeffate gaafiin isaa haala nagaatiin deebi'uuf hin danda'a. Kanaafuu wanti ijoolleen teenya meeshaa baattee gammoojjii baatuuf hin qabdu. Kana keessatti mootummaanis dirqama qaba. Siyaasa karaa gammoojjii irratti harca'e kan siyaasa dirree waraanaa irratti harca'e kan gara galmatti deebisuu irratti mootummaan hundarraa ol dirqama qaba. Kanaafuu mootummaan kana irrattis hojjechuutu irra jira. Garuu gaafii Oromoo ni deebiti moo hin deebitu jennu ooles bultiis hin deebiti gaafii. Akka deebitu qabdi. Garuu hoo deebitu afaaniin akka Dr. Jeetti fedhiidhaan oduu hin ta'in akkanumatti kaka'umsa isaaniitu dhuunfatiin oduu hin ta'in deebiin seerri itti tumamee hojimaanni seeraa irratti lallabamee seeran deebi'uufii qabdi. Akkasitti rakkaati. Har'a kaanee gaafiin Oromoo afaan irraa qabu akkanumatti Piraayim Ministeriin keenya ka'ee waan afaan Oromootiin barreesseef kantiibaa adda Adaanech afaan Oromootiin waan barreessaniif akkasitti himute kan deebitu seeran deebiti hoo deebitis. Kanaafuu gaafiin Oromoo meeshaadhaan hin deebitu kana jala murree hubachuu qaba. Barri gaafiin meeshaadhaan deebitus dabartee jirti. Kanaan duras gaafii teenya meeshaadhaan deeffan fedhii teenya meeshaadhaan neeksifan abbaa qe'ee hin taane abbaa manaallee hin taane meeshaadhaan. Kanaafuu uummanni Oromoo qeerroo qaba, qarree qaba, jaarsa qaba, gaaddisa qaba. Gaaddisa jala teenyee galma jala teenyee waliin mari'annee isarratti walii gallee eessaa kaanii garam deemna ka jiru irratti walii gallee achiin booda akkamitti deemna irratti hojjechuu ni dandeenya. Kanaafuu gaafiin ni jirti, ka siyaasas ni jirti kan hin deebine, kan diinagdees ni jirti kan hin deebine, kan hawaasummaas ni jirti kan hin deebine. Garuu takkaa lama jennee lakkaawwannee deeffachuu qabna. Garuu deeffachuu kana keessatti meeshaan bakka qabu. Tole haala yeroo naannoo Oromiyaa irratti mari'achaa jirra. Marii keenyas gara xumuraatti deemaa jira waan ta'eef akka waliigalaatti nagaa Oromoo fi Oromiyaa deebisuudhaaf karaa mootummaa fi karaa beektota Oromoo maaltu godhamuu qaba? Kanaan booddee maal gochuu qabu isa jedhu irratti yaada yoo qabaattani kanumaan xumurra marii keenya. Waan baay'ee jenneerra irruma deebi'uudhaaf inni calqabaa waan amma keessa jirru kun inni malu kan jedhu irratti hundi keenya iyyuu amanuun nurra jira. Uummanni Oromoo qe'ee isaati irratti nagaan bahee galuutu irra jira, nyaatee buluutu irra jira kan jedhu kanatti amanuun barbaachisaadha jechaadha. Achirraa calqaba. Waan amma jiru kun sirrii muti. Uummanni Oromoo qe'ee isaa irratti nagaa argachuutu irra jiru kan jedhu kana jala murree amanuu danda'u nurra jira. San booda hoo kan akkamitti finna kan jedhu dura kana eenyuuf fide kan jedhu irratti illee walii galuun nurra jira. Kana namni biraan nutti hin finne numa fide jecha. Erga hannu finne ta'ee immoo numatu waan kana dhaabuu danda'a jechaadha. So dhaabuu barbaadnan waan kana uummanni Oromoo qe'ee isaatti jaarsa Oromoo, jaartiin Oromoo, abbaan Oromoo, haati Oromoo akka nagaa argatu kan barbaadnu yoo ta'e nagaa kana uummataaf gochuu hin dandeenya. Maaliif nama biraatiin nuti hin fide waan kana. So inni calqabaa uummanni Oromoo waan amma keessa jiru kun hin maluufi kan jedhu san irratti walii galuudha. Inni lammaffaa ummata Oromoo kan kana keessatti galche nuyi jecha kana keessas baasuu kan danda'u nuyi baasuus immoo hin dandeenya. Waan salphaa muti dhiisuudha bakka uummanni nagaadhaan akka naannoo isaatti jiraatu mana isaatti akka jiraatu jecha. San booda sadarkaa lammaffaa irratti jiruuf jireenyi isaa akkamitti akka qananii godhaan jedhu irratti mari'achuu dandeenya jecha. Inni calqabaa garuu atattama wanni ta'uun irra jiru maalinni uummanni Oromoo nagaadhaan jiraachuu barbaacha jira. So gaafiin inni calqabaa gaafiin iyyee uummanni amma haasaa jiru kana jecha nagaadhaan jiraachuudhaaf waan biraa gochuu nurra jiru nu wal waraanuu dhiisuudha bakka. Wal waraanuu gaafa dhiifne jiruun uummata Oromoo bakkuma jirutti kanarra akka fooyya'u sirriitti haasa'uu dandeenya jecha. Amma warri wal waraanaa jiran kun wal waraanuu dhiifnan waanuma tokko gaafiin qabu maal akka ta'u uummanni Oromoo jiruunsaa kaleerra akka har'a fooyya'uu danda'u. Okittiin gaafa meeshaan gadi garagaru gaafa afaansaa gadi garagaru uummanni Oromoo jiruunsaa hin fooyya'aa jechaadha. So inni calqabaa kanatti amanuu danda'u nurra jira. Waan biraa gochuu dhiifne waanuma goonuu yoo dhiifne amma uummata Oromoo
nagaadhaan hin jiraatu. Nagaadhaan jiraachuun immoo amma gaafii adda dureetiin gaafii tokkoffaa irratti uummanni Oromoo gaafachaa jiru jechuudhaafanii ani xumureera. Haala amma deemaa jiru kana keessatti nageenya Oromiyaa yeroo gabaabaatiin dhufe jettanii yaaddu? Akka yaadatti akka garaatti siraa harkilee surreen hodhu akka jaarsaditti kanaafuu akka yaadatti dhufuu ni danda'a. Kanaafuu akka kiyyatti wanti mootummaarraa eegamu ni jira. Wanti dhaabarraa eegamu ni jira. Uummanni keenya akkamitti bulchaa jiru sirriitti gadi fageenyaan ilaaluu qaba. Caaseeffama mootummaa gandarraa kaasee haga naannootti jiru, haga mootummaa federaalaatti jiru. Uummata keenya akkamitti tajaajilaa akka jiran gadi fageenya sirriitti ilaaluu qaban. Kanaafuu seerri hojimaan hunduu Oromoo deeggaruu qaba. Naannoo Oromiyaa keessatti Oromoon akkamitti tajaajila argachaa akka jiru, malaammaltummaan akkamitti akka biyya kana keessatti jiru sirriitti mootummaan gadi fageenyaan dhaabni gadi fageenyaan laaluutu isarra jira. Rakkinni inni guddaa dhimmi kun rakkina guddaa waan ta'eef namni meeshaa baattatee gammoojjii gabbu'e sunis amma gammoojjii bu'uu isaaniitiin daggala Oromiyaa keessatti seenuu isaaniitiin lola meeshaadhaan loluu isaaniitiin miidhaa guddaa kakafalaa jiru uummanni isaan qabsaa'aniif san kan gumaa baay'ee kafalaa jiru, kan miidhama baay'ee keessa darbaa jiru, kan cunqursa baay'ee keessa darbaa jiru, kan gidira baay'ee keessa darbaa jiru uummatuma isaaniiti. Kanaafuu uummata ni bilisoomsina jennee gammoojjii buuneef uummata ni fayyadna. Fedhii fi dantaa isaanii tiksinaaf jennee gammoojjii buuneef sanitu amma miidhamaa jira. Amma isa du'aa jira. Amma gadadoo baay'ee keessa jira. Amma rakkina baay'ee keessa jira. Jiruuf jireenyi isaa diigamee jira. Hoo gabbuunee ilaalle. Kanaafuu meeshaan deebii uummata Oromoo fiduu akka hin dandeenye kana caalaa wanti agarsiistuun hin jirtu. Kanaafuu akka gammoojjii jirus adeemsa siyaasa Oromiyaa keessa jiru kana sirriitti hubatee adeemsa siyaasa biyyattiin tuni keessa jirtu tana sirriitti hubatee sirriitti xinxilee achiin booda waraanni nuu amma baannee deemnu kun dhugaa Oromoo ni galchamu hin galchu. Fedhii Oromoo ni deebisamoo ni deebisu. Jennee sirriitti ilaaluu qabna. Kanaafuu kan gammoojjii kan dagala jirus kan masaraa mootummaa keessa jirus lamaanuu sirriitti ilaaluu qabu. Of ilaaluu qabu. Isaanii moti kan miidhamaa jiru. Gartokkee baay'ees ta'uu baatu. Garuu kan baay'ee miidhamaa jiru uummata isaaniiti. Kan baay'ee dararamaa jiru uummata isaaniiti. Tole, daawwattoota Biriij Miidiyaa Afaan Oromoo haala yeroo Oromiyaa irra jiru ilaalchisnee sagantaa isin biratti geessaa turre kanaan xumurreerra. Dooktar Darajjee Garafaa fi Afoorq Badawii akkasumas immoo Yoomiyyuu Abbaba mariisisuudhaan isin wajjin turtii taasisneerra. Sagantaa keenya biraatiin amma wal agarrutti nagaatti. Thank you.